ምን እንደሆነ የማያቅ ነው እየረዳኝ ያለው ገባ እንተ እየሰደበኝ ያለው ለነሱ ብዬ ደግሞ እኔ የሰው ልጅ በፍጹም ካሁን በኋላ የሰው ልጅ ላልሳደብ ደግሞ ተለያይተን መኖር እንጂ የሰው ልጅ ላልሳደብ ቃል ገብቻለሁ። አልሳደብም፣ የሰውን ብሔርንም አልሳደብም። የፈለጋችሁ ስደቡን፣ ችግር የለውም። ቪዲዮም እያየሁ ነኝ። ስለ ጆን ከሆነ እውነትም ስለ ጆን ከሆነ ጆን እግዚአብሔር ያውጣው፣ ፈጣሪ ያውጣው። ጆን ጥሩ ሰው እንደሆነ ተናግሬያለሁ። ቪዲዮም ሰላለታለሁ፣ ጨርሻለሁ። አይ ስለ ጆን አይደለም አንተን ሚዲያ ላይ ወድቀሃልና እዛ እንድትሞት እንፈልጋለን ከሆነ ፈጣሪ እንጂ የሰው ህይወት ማንም ሰው አልገበርም፣ ማንም ሰው አላማመጥም። የሚገልም ፈጣሪ ነው፣ የሚያነሳም ፈጣሪ ነው። ሞተ ስትሉ ልነሳ እችላለሁ። በአሁኑ ሰዓት ያለበት ሁኔታ የጉበቴ ሁኔታ በቀለ የተባለው ወደ ቁስል ተሸጋግሯል። መናገር አልፈልግም ነበር። ለምን ዘመድ የሚጠላኝ 100 ቢኖርኝ የሚወድን ሺህ ስላለኝ ዘመድ አለኝ፣ እህት አለኝ። እኔ 13 ዓመት የምታለቅስ አይኗ እየጠፋ ያለች የቲም የምታሳድግ እህት አለኝ። ካላየው ብላ እያለቀሰች ሂጄ ላያቸው ፈቃደኛ አይደለም፣ ደስተኛ አይደለሁም። ቤተሰቦቼ ይፈልጉኛል፣ ይወዱኛል፣ በጣም ነው የሚወዱኝ። እንደ ልጃቸው ነው የሚያዩኝ እህቶቼ። አዲስ አበባ ቁጭ ብዬ ደልቶኝ ወይ ደግሞ ደስ ብሎኝ ሳይሆን ወይ ወደ ገጠር መሄድ እንትን ብሎኝ ሳይሆን ትናንትና ሌላሲ ተረድቼ አሙኝ እንዲያዩ ስለማልፈልግ ብቻ ቱርክ ሂጄ ተሽሎኝ መጥቼ ባያቸው ይሻለኛል ብዬ ወላሂ አንድ ቤተሰቦቼን አላየውም እንዳላል የሚወስደኝ ወደ ቱርክ የሚወስደኝ ወንድሜ አንድ ታናሽ ወንድሜ እኔ ጋር አለ። እሱን ራሱ ወደ ራሴ በቃ ከኔ ፍቅር ራሱ እንዲቀበሉ አልፈልግም። ለምን ምሞት እንጂ ምድነ ስለማይመስለኝ እንዲናፍቁኝ እንዲጠሉኝ ነው የምፈልገው። እውነቴን ነው የምላችሁ። የምናገራቸው ቃላቶች ልክ ለመሞት እንደሚየሰው ማለት ነው። እንዲጠሉኝ እንዲርቁኝ ነው የምፈልገው፣ በጣም ስለሚወዱኝ ማለት ነው። አንድ 13 ዓመት ተለያይቼ እህቴን አላየሁም። በዚህ ጠፍቼ ልሄድ ነበር፣ ግን አሁን አዲስ አበባ መተን ካላየን እያሉ እንትን እያሉ ለማንኛውም ሁላችሁንም ለፈጣሪ ብላችሁ ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያን ብሔር ብሔረሰቦች ለፈጣሪ ብላችሁ መታችሁ እኔ ጋር የቆማችሁ ምስጋናዬ ከልብ ነው። እውነትም አስተማራችሁኛል። ያስተማራችሁኝን ትምህርት ነገም ለራሳው አልችልም፣ አረሳምም። መርዝ የሚረጩትን አትስሙ። ከፈለገው ብሔር የሚጠላኝ ሊኖር ይችላል። ቅረቡኝና እዩኝ፣ ከቀረቡኝ ደግሞ ጠይቁ። እኔ ብሔር ጠል አይደለሁም በፍጹም። የትኛውንም ብሔር አበላልጬ ማላቅም አላህ በሚያውቀው። ቅረበኝና እዩኝ፣ ከዛ በኋላ ትለኛለህ የፈለከውን። አመሰግናችኋለሁ። ትንሽ ስለደከመኝ የገቡት አውሩ። ከፈለጋችሁትን ገብታችሁ ማውራት ትችላላችሁ። ቻው። መንሱሪ ጨራቅን ሙባረክ መንሱሪ መሄድ ትችላለህ። መጠየቀኝ እዚህ ላይ እንዳንድ ሰው እንዳስረዳኝ ሰው ትናንትና እንዳስረዳኝ ሰው ወረቀቱ ሙሉ በሙሉ ደግሞ እልክልሃለሁ። ለቦናም ልካለሁ፣ ለሙኒርም ልካለሁ፣ ለሁሉም ለፈለገው እልካለሁ። ምንም የሚያሰራኝ ነገር የለም። አይታችኋል። የምጠይቁን ነገር ከሌለ ወርዱባችሁ ባርባዴ ዱባዱ ዴ ገለቶማ ጋ ኦብሎተ ኬኛ ኦብሎቲ ኬኛ ወረት ጅርተኑ አልሐምዱሊላህ ወንቲ ጉዳኒ አቲ ከነ ፍረቱ ጅቹ ቀብዱ አፍያ ከረቱ ጅቹ ቀብደ በሌ ነምኒ ከነ ጀዴ ሰነ ጀዴ ረቲ ባየሲቱ ኦፍ ጭንቁ ደባቴ ረቢ ከረቴ ረቢና አፍያ ከደስ ዴቪሴ ሰገንታ ከዋን በርባዱቱ ጎደቴ ባድ ጋሪ ደንጀዳ ኩኑ አመሞ ኩኑ ፍረቴታ በቃ አገርሲፍቴ ጅርታ ከነረቲ namni tokko dhukkubsatee gaafa jedhee jedhu jalqaba kan ilaalamu jalqabu akkamiin wallaanamuu danda'a isa jedhudha malee waraqata fidii maal waraqanni yeroo ammaa maal waan baay'eedhaan ba'uu danda'a. Kanaaf jennaan alhamdulillah atis baga dhuftee baga waraqatichis immoo agarsiifattee kanarratti warri hamii biraa waa biraa itoo biraa batalee ispeeshaalii uummanni keenya tokko taanee wal jala dheebnee wal qarqaaruu qabna malee waan akkanarratti waan hin taane irratti walitti duuluu hin qabnu. Tokko taanee rakkina irratti gammachuu irratti waliin tokkummaa keenya agarsiisuu qabna malee
Kan irratti akkas ta'uu hin qabu. Namni baay'een afaan Amaaraatiin haasa'e isin jedhaa jira. Haasa'e jaras jirris namni baay'een qarqarsii godhee gatii jiruuf sa'aatii 5 walakkaa ta'eera nu biraa ba'uufan jira. Galatoomaa hojii barbee wayiin qabaan. Thank you Mansur. Ciao. Dubbadhaa boona hundi keessanii dubbadhaati. Mee dubbadheen deema Mubaarak. Naaf galaa komeen kee naa galaa akka komeetti kaastee nan gaafanne maal jettee warri taraa odoo walii kan egaa asirra fuulduuf namni akka wal duraati odoo nu gaggeessa jira gaariin ta'u namuu hojii qabna. dubbadheen deema kaa turumba. Rakkinaan qabu eekeen dubbatee deemu asuma turre waan raasoo qomnaa dubbadhee kee Mubaarak mana kee akkam maal naamusa gochisiisika. Ni dhaga'ama. Maali eekee naamusni hin jiru? Sagalee jeeqaa ture. Okay, dhagaan turre naamusumaan jirraa fakkaata naamusumaan wal dhaggeeffatu jirraa gareef isin duraas turre. Bareeda. Kunuu naamusa irraa tokko hoggaa jennu silaa wal qusanne bareeda. Bareeda amma Mubaarak ani kanani afaan Amaariffaatiin dubbachaatii ture sumaaf ittisa gochuuf malee ani sirraa rakkoodhaan qabaadhu. Sirraa rakkoo hin qabaadhe kallattiitiin si faana hawwannoo jechuutiif waan na daangessu tokko hin jiru. Simiti Abiy Ahimedii fi Shimallis Abdiisaa irraallee dhiira dhukkee kaasudha eekeen. Bilchiginnaa kolkollee jalaa waa barreessaa jiran Mansuur faa dabalee waan garaagaraatu jira. Agas mara yaaddoo miti ani karaa biraa bakka biraa deemeen sababni ani si hamadhuu fi waa'ee keessi hawwannoo jedhuuf hin jiru jechuudha. Akkuma na beektutti na beeki. Komee kee nan fudhadhaa. Inni biraa sumaaf waa'ee keetti odeeffamaa jira waan ta'eef ajandaa sanarratti yaada kennuuf hin deemee jechuudha. Waa lama dubbachuun barbaada kana ilaalchise. Tokkoffaa gargaarree jirraa namni kun dhukkubsatee man dhukkubsannee maal waan akkasii keessa yeroo galan xiiqii kana keessaa nama baasuutiif namoota gargaarsa sanarratti ani amma gargaarsa wal'aansaa afaan wal qabatee maallaqa sii buusee hin qabu. Akkuma tuu beektu. Warreen dhimmanii waan kana gaafachaa jiranii akka ajandaa ta'e ololli sirratti hin banamne gabaabsuutiif isaanuma faana dubbii keessaan fixu. Mansuur beektaa jennaan hin beekuu nan amanee mana koo banee mana kootti gargaarsa guursisee fi malee jedhe akkas hin jedhamu. Hin jiru addunyaarra waan akkasii maallaqa diinagdeedha namni sii gargaaree dhukkubsateera jedheetiin gumaata sii godheetiin immoo namoonni garaagaraa dhukkubsannee akkamiin gargaartaa yeroo jedhamu itti qaana'utti saalfatu. In qabaatu jechuudha. Sana akka cabuutiif waanuma sila siin jedhe Mansuur mataansaa ragaa qabaa hundumaa argeeratu jedhee dubbiin gabaabbataman hin beeku garuu waanuman amanuuf gargaarsisee. Anis afaan guutee homaa tokko toon argin wabii sii dhaabbachuu hin danda'amu waan kanarraa kakaasee tanu siif galee nama tokko yookaan immoo warra gaafatanitti meedikaal evidensii waan dhuunfaa waan ta'eef amma akka ati asirratti argisiistellee hin deeggaru jechuudhaani. Keessaan turumbaduus haa ta'u namoota beekamoo ta'an muraasa ta'u beeksisteera kanamaan ati dubbii gabaabsaa ati ofirraa dubbachuu hin qabdu jechuudha si dhukkubaa jira waan ta'eef nutu sirraa dubbata waan kana si gargaaruuf malee ani waan tokkollee akkaataati waan hojjette miti komee keessa nan gaafanne inni. Obboleessoo bara Amaarrii bara ilaala geeffadhaa bara maqaa waamu bara sabaaf sablammiin qoyii turumbadu gubaa kombaadhaa amma bara sabaaf sablammiin doolaara kumaan qoyi. Bara warra kaleessa rabsaa ture doolaara kuma laaqachanii waan kaleessaarraa bara dhuma jedhan keessa hin dhaabu. Oromoon ilmi Oromoon moo dhufee riizaaltii kee erginaan jedhee Ameerikaa keessa kan jiraatu jechuudha. Riizaaltii kee ergee ni mul'ifatee doolaara kuma si erginaan jedhee riizaaltii kee erginaan jedhee jechuudha. Waa meeqa jiran harka meenarraa callisiisuun hin deessanu kana booddee. Ani hin beeku waan ati jechaa jirtu miira keessan galiin tasgabbaa'e ammallee si gargaaruuf malee namni si miidhuuf asii yaada laachaa hin jiru ana dhuunfaa korraa kaase. Waa'ee Joon Daani'el dabalatee Amaariffaan illee kana jechuu danda'u viidiyoo garaagaraatu natti kenname jechuudha. Sagalee baay'ee ta'aaf hin jiraani. Sababni isaayyuu mucaanii biyya koon jira malee firiidamii bilisummaa akkuma sooshaal miidiyaa irratti beeknu sana achi keessattis dogoggora isaa haa ta'u immoo hubatamuudhaafii qaba. Nama lammii biyya hambaa miti ka jedhu sagalee ta'aaf. Waasi gaafadhu. Mubaarak eekee waasi gaafadhu. Muduratti hin qabin. Mubaarak asi qabe turumbadhu yeroo jalqabaatiif dhiifama naa godhi. Eekee waasi gaafadhu eekee koo. Muduratti hin qabin. Eekee waa gaafadha turumbadhu eekee waa gaafadha. Gaafii turaan gaafadha.
Eekee jalqabaa gaafachuu sirrii miti. Sirraan bu'ee Joon deemaa. Daani'eelii sagalee ta'aa jirta. Mubaarak. Joon Daani'eelii sagalee ta'aa jirta. Eekee koo obboleessa koo. Joon Daani'eelii sagalee ta'aa jirta. Maaliif na dhageesse nama dhageessu? Guyyaa tokko sagalee ta'uun hin ta'u. Mubaarak. Ana du'aa jiru obboleessa kee du'aa jiru waraqaa keessaa na gaafattee Mubaarak. sagalee kan naan tahin Mubaarak. Joon Daani'eelii nagatti bula mana cufadhaan nagatti kanas. Akkas wayya moo na dhageesseetiin wal hubachuu wayya? Yoo dubbii Eekee bal'ee maaliif Eekee na afaan koo dhageessaa? qabda? Maaliif afaan na qabda? Ani nama waan dubbatu beekuu bar. Eekee waan dubbattu ni beekta si dura as jirra tunuu sirna dhabdummaa ati wal dhaggeeffadhaa si Mubaarak illeen. Mubaarakii gargaarsa ka godhe Oromoo qofaa miti. Sabaa sablammoota godheef. Mubaarak haduula irratti godhaa jiru Oromoo miti. Garee maafiyaa wal jaatu warra jalqabarraa'u. Ani sun na ajaa'ibu bara. Ani isaatiif gargaarsa isaa ta'uuf sagalee isaa ta'uuf achiin irratti hirmaadhe maleesaa hin gargaarreeyyuu dhuunfaa kooti. Mirga Okkee isaati. bakka nuti ka gargaarree hin qabne dhaabaa bakka baga nyaate yoo nyaati isaa nyaatu gargaarsa Oromoo kan danda'u nyaatame ka hawaasatu nyaatame jira deemaa sagalee ta'a. Kijiba dhiisaa gubbaa yaatanii fasaanii gandaa wal jaartu yaatu. Maal jechuutti jirta turuun badu? Gargaarsi hawaasaa ka guuramee kan namni gamtaa walitti wal jaaree nyaatee wani jiraate. Siri daallatu eekee waan nama turuun baduu jedhu wanni irratti qo'ame qo'e wanni irratti haasaa waan baay'ee jira personaaliin fudhatina. Dubbannu ani yaada koo dubbadhee yoon isinii dhaabbadhee. No yaadi kee jiri amma yaadi Yoo kee dabaree ta'e taa'ee eeggatu si dura as jirra yoo dabarees taate. innaa eekeen waan hubachuu qabdanii ina dhaggeeffadhaame asitama attaak waan akkasii akka walitti namni ta'e wal nyaattee maaloo itti duriyyeen sababa kanaafi waan dubbattan eeggachaa dubbadhaa waan ሁልጊዜ ነው ሰርፕራይዝ